ትንሽ እስቲቺ አማርኛ ትንሿ ነካ ላድርጋትና የድሬዳዋ ከንቲባ ተባለ ሰውዬ ሰሞኑ የሆነ ነገር እየተናገረ ነው። እኔ ኦሮሞ ወክዬ አይደለም እዛ መቀመጠው እኔ ማን ኦሮሞ ወክል ያለ መጀመሪያ ማን እሱ ማንዴት የሰጠ ስንት እንዳንተ አይነት አስተሳሰብ ያለው ኢትዮጵያ ብሎ አፈር የበላ ብዙ ኦሮሞች አሉ። ስለዚህ ኦሮሞ የኔ ፍላጎት ፈጽም አላለህም። ኦሮሞ ስለኔ ተናገርም አላለህም። ኦኬ ኦሮሞ ያለው መሬቴ ለባዳ እንዳትሸጥ ይሄ ብቻ ነው። ኦሮሞ ብትሆን ባትሆን ምንም ለኦሮሞ የምጠቅመው ነገር የለም። ኢትዮጵያ ስንት ነው ካንተ በፊት ኢትዮጵያ ብሎ አፈር የበላና በገመድ የታሰረና በመርዝ የተገደለ። ስለዚህ ይሄ ለኦሮሞ አዲስ ነገር አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። አንዴ ደግሞ ያልከው ማንም ከህግ በላይ ነው። እኔ ከህግ በላይ ህግ ከማንኛው በላይ ነው። ስለዚህ ነው የሚጠሉኝ። እንዴ ህግ ካወክ ለምን ያ ዱርዬ ሶማሌ የኛ ልጅ የገደላትን ለምን ለህግ ጋር አቀረብክም? ህግ ልትነግረን ፈልገህ ነው? ለምን እሱን ይዘህ ወደ ህግ አላቀረብክም? ስለ ህግ የምታውቅ ከሆነ ስለዚህ ብዙ መናገር ትንሽ እንትን ያደርጋልና anyway you are good for nothing. You are good for nothing. አሁን እኔ ኦሮሞ ነኝ ማንንም ከኦሮሞነቴ አይወስድ ማንንም እንትን አይደርግም። ኦሮሞ ብትሆን ባትሆን ኦሮሞ ሆኖ እኮ ስንት ኦሮሞ ናችሁ ነው አይደለም? ኦሮሞ በየቀኑ የምትረሽኑት ኦሮሞ ናችሁ አይደለም? እንደ በየቀኑ የኦሮሞ መሬት የምትሸጡት ምን አዲስ ነገር አለ? ኦኬ ስለዚህ ልክ ኦሮሞ ማመልከቻ አስገብቶ ይሄ አድርግልኝ ያለ መስል በጣም ሼም ነው። ኦሮሞ ያለው የኦሮሞ መሬት እንዳትሸጥ። ኦኬ አንደኛ እሺ በዚህ በኩል ልመለስ። አንተ ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ ነህ እና ያንተ የኢትዮጵያ ሂውማን ራይት አክቲቪስት ነህ። አንተ የኢትዮጵያ ጠበቃ ነህ። ካንተ ጋር የሚሰሩትስ የኦሮሞ የሶማሌ ጠበቆችና ሌሎች የኦሮሞ መሬት ሲዘርፉና የኦሮሞ ሰው ሲገሉት ለምን የኦሮሞ ህዝብ ይገደላል ብለህ ለምን አልጠየቅም? አንተ በቃ ባዶ ቆርቆሮ ነህ። የምታወራውን አታውቅም። ንግግር ራሱ አንዱም አንድ ይጽሳል ማለት ነው። ስለዚህ የምትናገረው ነገር ስተዲ አድርገህ ጽፈህ ውጣና ተናገር። ኦኬ እኔ ኢትዮጵያ ይሄ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ለብዙ አመታት ኦሮሞ ህዝብ አሳልፈዋል። ኦኬ ለኦሮሞ እኔ በእንደ ኢትዮጵያ ነው የሚያስበው እንደምናምን ቁንጬ ሙኸቶኮ ሙኸ ብራንታቱ ገዋ ቁንጬ ተከነሶ ለስቴፉት አማረፍ መጠንሳውት ኢትዮጵያፍ መጠንሳውቱ ተዳራዳስ እንጀቹ በርባዴት ተናፍ ኦሮሞን ለፈትየን ጉርጉሪን ለፈትየረነን ሂድን ለፈትየረነን አጀስን ብየትየ ኸይሳነ ቡቃፍቴ አለጋ ፍዴ መታረነን ካይን ወረ ኦላ ወረ ጋራ ኸይሳ ያው ከነ ሲንጀ ማለ ስፔሻል ኒድ ኦሮሞን ናጎዲ ሲንጀ እንጅሩ እቹ ወኒ ኦሮሞ ስራ ኤገቱ ሲንጅሩ ወኒ ኦሮሞ ስራ ዲማንድ ጎዱ ሲንጅሩ እቹ ኦኬ ሲላ አከብያቱ ያደከ ኦሮሞ ያደ ለፈ ኡመታ ጉርጉርቴ ማቴ ያለ ባፍቴ ብየሰን ከይሰት ኦሮሞ ረክቱ እቹላቲ ወኒ ኸዋህዱ ነመዱብሶኒ ዱበነጀን ተናፎ be a leadership have a character leadership talk like a man okay uste kursi rete se ganne kamte ine oromonete ine men ine Ethiopia inete man what is the definition of Ethiopia mal hi kan Ethiopia warakana kana kuno khabul chitota mali godeni oromo andara godu jirani echola kharabirati kharumawan wali gal oromotin debe umman oromo yaro amma bakaddadati buka ajira Oromia baha ona gola odati ummanni bishan dhabe buka ajira dirqamni mootumma tokko maali ummanni ati bulchitu gafa bishan dhabu gafa nyaata qabu mootumma dha provide goduf sanif mootumma teeta ayechuudha okay ummanni naannawasa gadhiisee deeme amma durattis ummata keenya nyaataa fi beelan agabsitanii hoggaa ummanni naannawa san gadhiisee deeme sababa rafiddanii qubsiftanii jechuudha. Kun hujii opidiyoon ittiin beekamte itti rikardii cabsite jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha ummata Oromiyaa bahaa
gola odaa keessatti bishaan dhabaaf naannawatti dhalatanirraa buqqa'uu jiru kana ignore hin godhina. We don't know eessa keessaan geessa. We don't know eessa keessaan dhaqanii jechuudha. Karaa biraa ammas Oromoo bahaa kanatti adeemu aanaa qarsaatti. Ummanni aanaa qarsaa keessatti mana irra diigu jirtan kun warra Kalee Abdii Ileedha wajjin lafa sanirraa buqqaaftanii as fiddan jechuudha. Arrohoo jireenya isaan jiraatan keessatti mana isaan asiifichi waliif fidan keessa irra diidanii buqqaaftanii eessa geessuuf deemtan. Tanaafin an yeroo hunda opiidiyoon biliichaan yoo dhiixanii sin qulqullooytu. Maaliif chipsuma Kalee wayyaaneen keessa saniitu keessa jira. Chipsiin sammaari Oromoo buqqaasuu itti dhufammaas. Oromoo beeleessuu itti dhufa. Oromoo ajjeesuu itti dhufa. Oromoo balleessuu. Oromiyaa gurguru kanuma softweeriin jarri keessan keessan baane jechuudha. Tanaaf ummanni keenya jara kana jala safar godhaa jiran. Ummanni Oromoo yoom caala takka akka bara kanaa sablateen beeku takka akka bara kanaattis xiqqaateen beeku. For last 7-8 years guyyaarraa Oromoon 10-15 hin dhumne hin jiru jechuudha. Silent genocide. Silent genocide. Waan garaa nama nyaatu waan nama mararu jechuudha. Akka gartee bulchitoota yookaan aanaa yookaan sadarkaa adda addaatti maatiin keessan taraa 4 nyaatee nagaan jiraatee bobbee galee baroomsa ummanni Oromoo bal'aanis akkasii jiraachuu barbaada. Garuu isin jireenya ummataa akka ummanni kun deebi'ee mataa ol hin qabanne godhuuf kana gootanii miti hin dandeemu immoo godhuun hin dandeemu. Because when in them sabni tokko gaafa miidhaan irra huttee irra heddumaatti waan godhu fala barbaaddataa jechuudha. Kanaaf warri OPDOdha. OPDO naannawa qarsaati naannawa gola odaati irratti yakki isin Oromoo irratti hojjechaa jirtan borullee itti gaafatama jalaa isin hin baasu. Okay. Dargaggoota xixiqqaa miidiyaa irra bahee xanxala siyaasaa kannu. Faraqaynta siyaasada. Mootummaan kun ni dabraa beekaa. Mootummaan biraatis ni dhufa. Nama arrabsuun nama xiqqeessuun yeroodhaaf garaa isin guuta yeroodhaaf waan kiishaa isinii kan garuu haga dhumaa isin tarkaanfachiisuu hin danda'u. Mootummaa kanatti balaa ka ta'u jiru mootummaa abbaa fedhatti warra isaan faarsan kanaa jechuudha. Warra biraa mootummaa kana biratti if jaalachiisuuf warra biraa arrabsu, warra biraa xiqqeessu, warra biraa character assassination godhu. Kun warrummaan isin ergate kunu isin madaalaa deemaa jechuudha. Hagam takka akka sammuun teessan furrii taate jechuudha. Okay. Arra silaa dargaggeessi fakkii taheeti garaagarummaa Oromoo keessa jiru dhiphisee Khanaanis waajee waltajjii marii fida malee dargaggeessuma nyaata guyyaa tokkootiif garaa guyyaa tokkootiif gabbee nama Kalee wajji nyaachaa ture arra arrabsu kun qaaniidha. Aadaa Oromoo keessa illee jiru jechuudha. Safuudha kun sablina guddaadha. Okay. Tokko dura isi warra siyaasaati miti. Lamada namni siyaasaa tana xanxallii kannaa isiniin jiru gatii kaadireen horii isinii kannitee dhaqaa miidiyaa raala isinii mijeessite nama tokko arrabsaa isiniin jetteef dandeettiin qaban ulaagaan qaban jettan mootummaan keessanii dandeettiin qabne absolutely hin qaban dandeettii kana ajaa'ibsiisummaas warra diina hojii hojjetu jettan warra nafxanyaadhaa wajjin TPLF hojii hojjetu jettan kan dhoqqeerraa walii isin daddaa isin uume TPLF miti maali seenaa Kalee maa irraanfannaa Oromoon dhiifama godhe bira dabre garuu dabballoonni isin miidiyaa irra bobbaaftanii kana yachisiisan akka isin hortee TPLF fi hortee nafxanyaa taateen beekanii. Tanaaf waan ifii Kalee keessa turtan arra namaan jechuu hin yaalina qaaniidha. Isin caala khadiinoo hojii dalagee Oromoo fixeen jiru. Isin caala arrallee khadiinoo hojii dalagu hin jiru jechuudha. Oromoon tokko ka'ee sirni kun rakkoodha qabaa. Sirni kun keessoon saa balaadhaa jee gabbaatanii warra diina Kalee isaati hojii hojjechaa turu warra diina irraati eenyu ka mootummaa naannawaa Amaaraati hojjetaa Oromoo irra du'a labsee Wallagga Bahaa keessatti lubbuu Oromoo meeqa gaage. Bulchiinsa keessa kan naannawaa Oromiyaa kana miti namicha taguuga kana miti. Ka mootummaa kilili Amaaraati hojii taa'ee
Oromoo fixuu qabna je isaa miti eenyuun gabbaataniiti warra diinoo hojii dalagu warra nafxanyaa jala fiigu jettan isinuu nafxanyaa irraan qulqulloofne isinuun xaaramtanii. Tanaaf dargaggeessi miidiyaarra ol baatee afaan kee kiiloomeetirii meeqa Oromoo tabbantu silaa suuta ittee gaariidha jechuudha. Ati silaa fakkii ta'uutu sirra ture. Wanni ati godhuun sirra ture dargaggoota akka keetii kalakkii nuti gubboo fudhannee Oromoon arrabsinu jedhu kana wajjin hojjettee furmaanni biyya tanaa furmaanni saba kanaa maali jechuutu sirra ture. Okay? Ummanni kun karam deemuu qaba. Akka dargaggootti mee mootummaa fi dhaaboota siyaasaa jidduu rakkoonaa jiraatu. Mootummaa fi hidhattoota jidduu rakkoonaa jiraatu. Hegeree biyya tokko dargaggeessaatu fudhatee jechuudha itti gaafatamansaa. Mee akka dargaggeessu Oromoo maal godhuu qabnaa jettanii kasilaa wal mari'attan dalaga humnatee sanirraa hongoytanii humnatee san dafka xab gootanii hojjechatanii nyaachuu dadhabuudhaaf maallaqa dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe gibiraa fi waan adda addaa irratti kiisha isinii kana kaa'anii gabbahanii nama arrabsaa isiniin jedhanii jechuudha. Mootummaa kana mootummaa shiftaa kana taayee danda'a caala namni faarse hin jiru. Taayee danda'a caala namni qabsaa'ota Oromoo irra duulee hin jiru. Dhumti isaa garuu mana hidhaa taate jechuudha. Kanaaf dargaggeessi suuta ja'a. Warra diina hojii dalagu. Bar diina isaan akka meeshaa ergachaa ture haadarraa hiine isaanu mana hidhaa keessa akka gayyaafame qabsaa'onni akkas godhan beeytanii warri magabbee miidiyaarra nama arrabsu kun. Tanaaf hoggaa tarkaanfattan hanguma qiyaasa keessanii tarkaanfadha. Kophee hoggaa uffatanii saayizuma keessan uffadha. Ta'isiin irra guddoo haa ta'isiin irra xiqqoon uffatanii itti rakkattanii jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo irraa xiqqoo silaa suuteettanii. Okay. Kana. Kakara kaaniin barka warra kanaa eessa qabanii eessa gadhiisanii hin beekanii. Namichi Oromiyaan bulchu jiru tokkos annama akkamii Oromiyaa bulchu jiran beeku. Dhiiraa dubartoonni isaanii namummaan akkam akka Oromiyaa bulchu jiru naaf hin garu. Namichuma kalee jaakeeta wayyaaneetiin deemaa ture. Gabbee warra diina hojii hojjetu warra nafxanyaa hojii hojjetu jedhe. Shimee nafxanyaan si caalu ni jira. Akkamii qabsaa'otaan nafxanyaa jettaan. Hawa dogoggora isaanii ni beeyna. Garuu gabbaatee warra nafxanyaa hojii dalagu warra obboleeyyan dhiisee nafxanyaa cinaa dhaabbatu. Ati miti obboleeyyan kiyya dhiisee mootummaa naannawaa Amaaraati wajjin uummata Oromoo irra lola labsi. Si miti. Namni isin caala jara kana hojjetanii jira. Namni isin caala jara kana akka harree fe'atee olii gad deemuun ni jira. Tanaaf mee opiidiyoon seenuma kaleessaa if booda deebi'a kitaaba keessan qalamni nu hin goggoyne man dura jiidhaadha san dubbisa. Bara 2000 fi bara 94 irraa ati immoo maybe 94 irraa taata. Mee 94 irraa deebii galmee kee if booda deebii ilaali. Wayyaanee meeqaaf haada kophee hidhaa turte. Wayyaanee meeqaaf jaakeeta fe'attee deemaa turte. Wayyaanee meeqaaf basaastee qabsaa'ota Oromoo ajjeessaa turte. Wayyaanee meeqa jala deemtee bishaan oowwaa fi qabbanaa wajjee addaan laalaa turte. Akkamitti ilmaan Oromootiin diineettan. Kanaaf yoo sammuu qabaattan, yoo mataa qabaattan, yoo ummata Oromoo kana nagaasaa barbaanneettan, tasgabbii Oromiyaa keessa barbaannoo jettan. Afaan nagaatiin karaa nagaatiin mari'achuun ni danda'ama jechuudha. Arrabsitee nama odoo hin ta'in mararfattee dhugatti rakkoo Oromiyaa furuun yoo keessan jiraate jaalala san yoo qabaattan Oromoon hayyuu qaba. Oromoon abbootii amantaa qaba. Maaliif abbootii amantaati yoo feetanii doorsiftanii abbootii gadaa taatu ciibsitanii rashantanii nama isin kabajaa qabdanii fuun agarree jechuu barbaadeeti. Yoo garuu sammuu jijjiirrattanii wanni abbootii gadaa karrayyuu dheengadda goone ciisanu dhorke keessa keenya madaa uume mee abbootii gadaa arraafte tana waan abbootii gadaa karrayyuu goones dhiifama gaafanne madaa isaan gara dhiifne tan araarfanne